Haaya akkam jirtu daawwattoota keenya nagaan isiniif haa baay'eetu fayyaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Oolmaan koo guyyaa har'aa immoo gibbiidhuma kiyya keessaa akkasuma manuma keessa gus jechaa jira. Akkuma biyya Arabaatti hojiin egaa ammas baay'atullee yoo baate akkuma biyya Arabaatti oolmaan keenya warri Itoophiyaa jirrus osoo dhuma gus jechaa oolla jechuudha. Osuma gus jennu aduun illee yeroo ishee lixxu hin arginu. Garuu immoo kan biyya Arabaarraa xiqqoo ishee adda kan godhe Itoophiyaa keessattuyyuu mana kee keessatti yeroo dadhabde arrafachuu hin dandeessa, boqonnaa fudhachuu hin dandeessa. Sababni isaa hojii mana madaamitii jennee wanti akkasitti yaadne wanti nu cinqu hin jiru. Akkasumallee madaamiin wanti isheen nutti hiyyitu hin jiru. Garaagarummaan itti Itoophiyaa fi biyya Arabaa kana. Egaa har'a immoo booneen keessanii oolmaan ishii wayaa miicaa jirti booneen. Egaa Itoophiyaa keessatti egaa wanti baay'een yeroo tokko yeroo biyya Arabaa jirru waan hundumayyuu waliin qixxeeffadha jenneetu xaarra jechuudha. Kan nuti xaarruufis biyya Arabaatti kanumaadha. Waan hundumaa gaafa mana ijaarrannee xumurree jennee immoo yaaddoon keenya immoo gara meeshaati jechuudha. Itoon meeshaa akkanaa bitadhe, itoon soofaa bitadhe, itoon teebilii bitadhe, itoon tiivii bitadhe, itoon qumsaaxiniidhuma kan akka madaamii kan mastaawutii qabu, kan masaabaa qabu, kan maal qabu bitanne jenna. Hawwiin dhala namaa daangaa hin qabu. Yeroo biyya Arabaa jirru anis egaa biyyuma Arabaan ture. Obboloonni koo baay'eenis immoo biyyuma Arabaa jirtu amma hojjechaa jirtu. Kan isin immoo hojjettaniifis abdii boruutii fi borutti nan jijjiirama. Maatii koos nan jijjiira, ofii koos nan jijjiira. Jijjiiramee tangalaa jettaniiti gola madaamii keessa gola ormaa keessa kan hojjettani. Namni dhugaa dubbachuudhaaf callisee gola madaamii keessa biyya ormaa hin hojjetu. Kaayyoo mataa isaatiif hojjeta jechuudha. Kanaaf egaa kana kan isinii kaasee fi ittiin isinii deema. Yeroo biyya Arabaa jirru gaa waan meeqa ol baafnee gabbuusaa oolla jechuudha. Otoo siree hojjechiifadhe, siree gosa akkanaa hojjechiifadhe keessattuyyuu amma gizeen tolee yuutuubii kanarra meeshaalee garaagaraa diizaayinii isaatiin diizaayiniidhaan jira. Egaa yeroo yuutuubii hundi keessanuu gaa yuutuubii hin fayyadamtu. Yeroo boqonnaa keessanii yuutuubii, tiiktookii waan hundayyuu hin fayyadamtu. Sanarraa yeroo meeshaalee garaagaraa argitanii hawwiin keessanii otoon meeshaa akka kanaa mana koo keessatti, mana ijaarradhe keessatti yoommoo mana hin ijaarre ta'e mana kana fakkaatu ijaarradhe meeshaa akka kana fakkaatu mana koo keessatti bitadhee jettanii hin hawwitu. Namni kana hin hawwine hin jiru. Anillee hawwaan ture. Egaa kanarratti maal isiniin jechuun barbaade jechuudha. Amma guyyaa har'aa kana wayaa miicaa jiruu fi Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waanan biyya Arabaa irratti hawwaa ture. Osoon kana bitadhee waanan jechaa ture hunda isaa Waaqayyoon na badhaasira. Dhugaa dubbachuudhaaf isa nan yaadeen olitti dandeettii koo malee Waaqayyo jabina naaf ta'ee na gargaareera. Manas Waaqayyo na gargaaree ijaarradheera. Meeshaan amma humna kooti. Namni egaa humna isaa malee hin hawwu. Amma humna kooti waanan hawwaa ture Waaqayyo wanta na dhoowwate tokkoyyuu hin qabu. Asitti egaa guyyaa har'aa kana maashina hin qabdu. Maaliif wayaa miicitaa boodee jechuu dandeessu. Yeroo tokko gaa Itoophiyaa keessatti maaltu nu mudataa? Waan hundumaa meeshaa amma humni keenya danda'u gola biyya Arabaatti rakkannee iyya madaamii, iyya ijoollee waan hundumaa dandeenyee meeshaas amma humna keenyaa bitannee waan hundumaa ammoo adda guuttannee ta'u malee gaa hin ta'u. Wanti immoo humna keenyan olii qobaa gochuu hin dandeenye tokko Itoophiyaa keessanii jira jechuudha. Qobaa kee gochuu hin dandeessu. Kanaaf yeroo mammaaksa afaan Oromoo tokko badiin biyya faanaa badhaadhaa kan jedhamutu jira mitiire. Kanaaf anama maashina uffataallee qaba.
har'aa guyyaa kana maaliif akkana miiccitaa waa'ee maashina uffataa hin bitanne wayyaa maaliif harkaan miiccitaa jechuu dandeessu. Ani maashina uffataallee galanni waaqayyoof haa ta'u bitadhee siriillee hojjechiifadhee qumsaaxinillee qaba waan hunda qaba. Garuu egaa maashina uffataa bitadhe malee ibsaa qoxaarii guddaa waan hin qabnee fi maashina sana naaf kaasuu hin dandeenye. Innis immoo qoxaarii guddaa sana galfachuudha fi kanaan dura baay'ee isaa isiniif kaaseraa. Qubaa keessan safara waliin yoo ta'e malee qubaa keessan wanta galchitan miti. Qubaa keessan galchuun hin danda'ama garuu gaafa qubaa keessan isin galchitanii inni bukkee keessan jiru salphumatti yeroo hati makaraa meeqan chaalenjii meeqan 80,000 90,000 100 baaftee ati qubaa kee qoxaarii sana of dandeessee fiddee inni immoo bukkee kee jiru haala salphaadhaan qarshii 10,000 waan hin guudneni sirraa xalafataa jechuudha. Akka Itoophiyaatti immoo bishaan nama dhoowwachuu hin dandeessu, ibsaa nama dhoowwachuu hin dandeessu jechuudha. Ibsaa kan fakkeenyaaf fi nama dhoowwachuu dandeessu ishii qoxaarirraa namaa kennituudha jechuudha. Ishii qal'oo ishii nama fayyadamaa jiru ishii waan hundumayyuu hin kaafne sana namaa kennuu dandeessa malee qoxaarii isa guddaa ishii nama dhoowwachuu dandeessa malee isa guddaa sana nama dhoowwachuu hin dandeessu. Yeroo ati puulii 3 4 5 gotottee iddoo jiru sanaa fiddee makaraa meeqan fiddee inni si bukkeetti immoo dhufee galuu haala salphaadhaan qarshii 10,000 kan hin guunneen sirraa xalafataa. Qubaa kees immoo umni hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf fi anamma safara kanatti naannoo 84 na gaafate jechuudha. Qubaa koo safara dhiisee isaan akka barbaadan haa ta'an yeroo barbaadan narraa galfatanii ani nan galfadha jedhee gaafin ka'u 84 natti dhufee jechuudha. Kana gaafan isiniin jedhu ibsaa isa firiijii, maashina uffataa, istoofii waan mara kan kaasu amma safara kiyya hin qaqqabne. Xiqqoo lafa daqiiqaa 5 jechuudha. Lafa daqiiqaa 5tti wanti kuni na qaqqabuu dhabee rakkachaa jira. Kun wayaa kiyyallee harkaan miicaa jira. Firiijiillee fayyadamaa hin jiru. Nan bite malee fayyadamaa hin jiru. Hundaafuu guyyaan jira waan ta'eef gaafa isaa akka safaraatti safara waliin galche maashina uffataa nan fayyadamaa. Amma yerootti garuu wayaa kiyya dafee amma wayaa 5 wayaa 10 taatu wal jalaa dafee miicadhaa osoo ofitti hin guddisini. Kanaaf egaa yeroo baay'ee hawwiin dhala namaa daangaan qabu akkuma isiniin jedhee umni koo biyya harabaatti yoo dhume waggaa amma kanaa hojjedhee maashina nan bitadheettanii maashina bitattu. Yeroo Itoophiyaa dhuftan garuu umni ibsaa kan mana keessan jiru kan naannoo keessan jiru maashina sana kaasuu hin dandeenye yoo ta'e amma umni ibsaa inni guddaan galutti kunoo harkuma keessaniin haala kanaan miiccattu. Waan baay'eetu jira Itoophiyaa keessa waan baay'eetu jira. Yeroo ati amma humna keetii biyya arabaatti dadhabdee gubattee galii hin rakkadhu haaruma galfadheetin Itoophiyaa keessa jiraadhaa jettee yeroo ati xaartee gara Itoophiyaa dhuftu Itoophiyaa keessa hir'inni hin dhabamu. Viidiyoo kana kanan hojjedhee fi aga barbaade yoo ta'e hir'inni Itoophiyaa keessa hin dhabamuun isiniin jedha. Hundaafuu immoo biyya arabaatuyyuu waatu iyya madaamii fi iyya ijoollee ishii danda'ee jiraataa mitiire. Mana keessan keessa yeroo jiraattan immoo waa hundumayyuu dandeessanii obsitanii keessattuyyuu jireenya Itoophiyaa obsa barbaada danda'uu barbaada waan ta'eef obsaaf danda'uudhaan hojjechuu isinirra jiraatan isiniin jedha. Eelee ibiddaallee fayyadamuutu jira. Kasalattillee kunuu fayyadamuutu jira. Anamma kanatti fayyadamaa jira. Eelee ibiddaattan fayyadamaa jira. Garuu eelee dhabeetii miti. Eelee maabiraatii qaaba bitadhe garuu maal godharee bitachuun kee umni isa kaasuu hin jiru waan ta'eef. Kanaan isiniin jedhaa daawwattoota kiyyaa. Viidiyoo kana waraabeef egaa waa hundaa keessattuu shamarran biyya arabaa barnoota walii kennaa
boru yeroon gali maalaan godha akkamittan jiraadha warri jettanillee jiraachuu dandeessu. Yeroodhaan immoo waa'ee qoxaarii kanaa isinitti himeen ture. Yeroodhaan maatii keessan gaafadhaa sirreeffadhaa isiniin jedheera. Egaa daawwattoota kiyyaa hamma tuman jedhu xumuraan jira. Fayyaa nagaa naaf qabaadhaa. Baay'ee baay'ee.